Bira oolte na bira bulteetti deemtaan jechuu jira. Ammaa ka'ee deema. Buluuniin dhufaan jeeniin dhufa. Yaa boo ilma namaa kana jimee garuu alhamdulillah rabbiif galannee haa ga'u. Garuu hanga rabbii wajjin jirreef rabbii wajjin jira yaaddan namni nama yaadda walee way miilaan ana kana miilaan sin barbaadu kana miilaan na barbaadu. Oromia ansinin bona Oromia biya sena Oromia Shama harka fuuni daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Siniin jenna sinoo akkam fayyaa jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Eessa dhabamtan dhiyeenya kana nuti si dhabamnee jirra maal eessa dhabamtan? Nutilleen dhugaadhaa waan sin qabbanuu ta'ee nu jalaa dhaabbattanicha nutilleen dhabamnee durra sin laalinaa wal malee maal qabnaa miti saniifuu nu cinaa dhaabbadhaan siniin jaa har'a gaafa nu walitti dachaanee jirra takka naatiin siniin jaa. Har'a gaa'ee geeleetii takkatu sibiraan dhufanaan jee narra bilbileetii sibiraan dhufanaan jette meegaa isiin sun ammata meeqaan dhufne angaa waan biyya tana keessa jirtuun seenuu waan biyya biraa futteen see haa biyya tana keessa jiraatte bilbila sanuu dhugaan seenuu guusin narra bilbiltu bas gaa'esii tanarra haa yoo isiin kam dhufti jettiin hin bas qophaayitiin eegu jira jechuudha. Gusin bilbiltee na dubbifteen maa'uun amannee sagalee siisan nama biraatiin see ammata meeqan maa walumaan garra yoo siisan maal fi adda turre mungkin gaa'ee biyya biraa fa'aa deemtee as keessa hin jirtu osoo as jiraatte dila kanaan dhabamtu telefoonni siitti si duraan hin dalagu ogguurra bilbilee cufaa ja'a bas gaa'us keessaa deemte malee bilbilli sidhaan ni dalagaa namni as keessa jiru gaa'ee bilbilli nima dalagaa shaanaa hojjates gaa shaanaa guyyama tokkoo fi lama yeroon dura bilbileeti. Telefoonni siin adalame akkasiin dhuftu gaa anis maan amannee hun saddeenyee inshallah hay eenyu sana nama ulara dansa yaabo yaada wantoota keenya haayisiisa namoota meeqa hojjeturre gaa kun horoo siin dhufte gammachuun gabbadheetiin dhuwaa'u isiin saamee dhaabbanii ilaala. Eenyu Bantani namarraa samaal namarraa banaaree ula. Way maamee horootiin sisee bara. Daa nama baabanii yaa geereeti jedhu ma jirtaniisa? Akkam nagaya fayyaadha. Fayyaadha. Jirta? Numa jirta garoot? Ijoolleenis fayya sii qabdi? Nagaa qabda. Fayyaadha. Kottaa eessa baate moora kana dhabamtee amma tafi nima jirta? Maan jira wallaahi aboo yaada keessa inni jira numa jirtanii garuu? Namni yaada. Anna jira ammees nagaa qaba. Maa hundi isaaniitu nagaa qaban. Ijoolleen tayyiftinuu. Ijoolleen tiijuftinuu nagaa qabda. Darra eessa baate immoo? Yaaboo wallaahi akkamittiin si ilaala jeetiin. Ammata meeqa barisiin sun kalaas tana maayyaman imtana ilmaa hin jirtu as keessa hoo deemte malee telefoonni kan yeroo sira bilbila cufaa jechuudha. Shaana akkasii maali bizii jaalala biraa eegalte ka duraanii dhiifte. Laala jaalalleen mawaattiin jiru garuu akkanumatti telefoonni caljee waan hundaa birraa hin cufee bakkaan ciqichuma namaatii fi kana hunda dadhabeeti. Akkamii ofirraa cufta gaa jaalala eegalte malee akkamiin bizii taata namni gaa biziin ta'u gaa maali bizii. Dhugaadhee namni biyya namaa keessa jiru kun biizii sini ta'a. Sanuma fa'aa ni irraanfadhee warammaan yaa gammachuu keessa akkamiin biizii taata. Nama jirtanii garuu wallaahi akkanatti nama jirtanuu isin seenaa. Ani maan jira anoo taraa meeqa. Garuu nama yaaddan namni nama yaaddan walee way miilaan ana kana miilaan isin barbaadu kana miilaan na barbaadu qabdarree. An guyyaa meeqa dhufee warra itti hojii galtu mana jirtu naan jaan. Warra itti hojii galtu mana jirtu hin jirtu. Guyyaa meeqa gaafa daliin kun ijoolleen harkaala kanatti. Walleenoo manni warra itti hojii galtu sunis tii qabaansa. Ani biya baadiyyaa warri takkaan dhufte gadi natti nimne fa. Jaara dhufee takkaan jali natti nimne kalaas akkanumatti firraa daddee. Usee bakka akkanumatti caljee firraa guyyaa meeqa dabgalee si gaafadhee miilaan dhufee si barbaadee si dhabee deddeemee akkasi bakka firraa dhiisee yaaboon ma jettan garuu ati. Nimaan jedhaan guyyaa meeqa kan dhaqee si gaafadhe dhaqeetiin si maan gaafadhe hin jirtu naan jaan boodara malee jechuu eegalan asirraa baate jirte eega baate turte. Eessa galteen naanii gara bakka itti galteen beenu telefoona akka gusara bilbila yeroo hundi cufaa jira. Ijoolleen tun sitti nimne ijoollee kana dhufeetiin gaafadhee jira sitti nimne isa. Ijoolleen maal beetii miti nurraa dhiisi gaatonni. Ijoollee dhufeetiin ijoolleen maal beeti. Ijoolleen akka lukkuu faranjiitiin isaa maal beeti lukkuu faranjiitiin. Gaafadhee waa hundi gaafadhee fayyuma qabanee fayya qaban. Hayi isin mana kan akkam ijee khalaas manuma kana jirtanii garuu waan fagaanne ijee
يا أبو بركة جايبة أنا تنسنقا بدي الله يا أنا ترى ما لقيت قافدة لا بدو خاقال ومورمنس وجلت تناكل نقول وزورة كيسي بودرة قافدة قون ترى ما لقيت دبي قافدة ما جنب بودرة أسر رابط جرت سنقل تو إذا قلت إننا بس سنقل تنبينو بالبلا سيكا دران بالبلا ناقيا كسبنا ملأ وجه جرات أما مسانجر جرتا أنا كنا متنا ما أنا مسالين قلتشر ناقيا كسبنا ملأ ما يستمال ثاني قط بي وادي استيوان ثاني قط قال من ما ميك نما لاني جميك دي فجأة خيسا ورمون كان ما في نينا بدي نافات جيران سا وانا نفسي قال ثاني نافات جيران سا والله ناقو ما كان أيوة قال ما تاتساني فيس قال إني تاري أكوس فلان إيه خاوي نافات نجان كبا بالبلي كي تشوفها جا بالبلي براني كبدينا خلنا نجيم بالبلي بران كبدو سان ما كبدينا نجان شوفها جا خلاص غاز كي سنجرتو ولا إنه خاي خرابي برا كتنسا إذا جبتي ما تمي كثير تيجي جبتي تفرع بيبيرا تيجي جيرة تفرع كتنسا إن شاء الله ورب جيبي ديمة جرتي وسلام بيتنا كيسة تايه قطع كنا تورا سلام ديمة بيبيرا سنتي جبنا تجرتي جتنا كان بنات شو أبي سنة أنتوا وانسني وينك عازل كاتي ورا أصرف نام بنو ما كراتي بسم الله الرحمن الرحيم أوانا كسي مراد خبنا دربو في ديمة بقى الموتنا مارو مرو أزمان جو زان دي دمي أفر نجيس هنو كان هذا كسبتي يا دي والله يا دم غيسني نامو كنا كان مجرات وان جادو تشوف جافتو تكن نمني فيا كبانن واتك أهم شيء دري فيا لا فيا كبانن وانتو تنون دفتينو كتي وانو تشوف جافته يا دن مرا تفتك لين أيوة والله واني يا دن مرا تفتك لين كجايب أنا مثلا كنت كرنا قال يا ربي لا قويتك كوسي لازم يركب بيت عشان اللي تسلا نمني قزيتك نم تخبر يا ده والتي ما تيجي يا ده واللي ما تيجي جبر سموتون وادكشون الرام فتا إيه خلنا نسكب بس تنجي بقى كسبتي isin dhabee khalaas takkasiitii si addee si yaadee ambar gooti na rabbil biltu sanga andugumaa hunse laayisi miti nama biraatu bilbila nan nagala qabun jiru numaan dawwala namni dawwala ammaree gooti na bilbiltee si jala kaase juusan isiin tun dhiiroo dhugumaan akkanaa jechuun jirti moo nama biraattu sagalee isiitiin maqaa isiitiin ana beluutiiniin dhufaatiinii jirtanii akkami bakkum duraan san galtanii naan jira jeetiniini amanuu dadhabee bargammachuu keessa kun warra wallahi dedi gammachuu keessa garuu maal nu godhe waa maal an godhe garuu amma ayyeega gama ay waa hundaan godhe maal hin godhini hay bar gammachuu tee keessan barsi hojii taa'ee haasa'u jira malee waa hundaan godhe waan hin godhin hin qabu ayye rakkoon qabu akkas taanaanii eha gammachuu tee bas gaangaan si hojii haasa'e yaadatu barbaaddu jechaani ayye saayii chaanuu na jechuudha ijoollee miti yoo ijoolleen bakka akkasitti waa hundatti kan itti meeqami waata kanatti himne ijoolleen waata kanatti himne ijoolleen bara ijoolleen tapha argannaan tapuma dalagaan isaanii taphatu harkeetiin kaa'an akkana waa hundatti himee isaanii taphatu jiru harkee tapha san keessatti dhiisanii kana jaa waa meeqatti himee biraa kuti isaasitti kan hin himimmo waata kanatti himne ijoolleen ijoollee fa maal jettaan ijoollee dhiisii uume ijoolleen ijoolleedha namni gurguddaa tokko hojii galtu sun manarraa ni bahanii manarraa baatee jirtii asiin galtuu kanaan jaan namni gurguddaan akka keenyaa sun haa ijoollee fa maal jettaan niu yaaddee akkasittiin kun oqaanii waa meeqa rakkoon qabdu garuu namni keenya akkanuma rakkoon qabdu isaanis dhiisi guyyaa tokko hin dhaqeetiniini waan isaan akkasana godhaniif hin gaafadha eega yaaddee maal maasiin keedan taasaaniitti anuu siin barbaada kana bakka tigi isaaniitti sinaan isa bara hamisi sargannaan kalaas gasan nan taasaaniitti waan isaan asirraa baatinaan jedhani isaanaafsi kun rabbii waliin deebisatummaan abbaan fedheewu namni qullaal wadda fagaatus waliin nama deebi waliin nama deebi hanga badhaatti waantuma dalagdeesee toltu si dalagees gartee namni kun waluma harka tamaa waluma harka tura malee waluma harka tura malee waluma harka kaanarra wal harkanne aywa alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi qiyasiif galanni haa gahu ya rabbi an bar galateen fadhee tinis kalaas gammachuu keessa hanga tuduftu afachuun dadhabee bar wayyaa boomees kaan sagaluma anoota biraa dhuftee nakki jibde kana meeqatti akkanatti wantoota jiraame waa meeqa akkanatti ta'u jira duba nutoo quba qabnaamee tilifoonni keen dalagu fuunfannee si beeynamu moo mana dhaynee silaalle mana hin jirtu nuun jenne siraabaati nuun jenne garuu anumaa isin barbaada malee isin nan barbaada harkeetiin jiraanii anis nan mee ayyeeltuun kun akkamitti barbaadna nuu hime akkatti na barbaadan kan mee yoonta bilbilli kee cufa bakka ati galtu dhaynee si barbaanne shaalala deemnee si barbaanna bana jira na barbaada cufaa jaa bilbilli kee cufaa jaa bilbilli kee hin dalaguu jaa ilaa manatti dhufne si barbaanne
خلاص An yeroo hunda galgala ganama yeroon gunda laga deemu mana keetti godhee si dubbisee si salaamee si wajjin haasa'ee si biraa deemuun fedha. Laakiin qaalli hojii galtan sun immoo histii nima qabdi immoo. Histii maaliif akkasii qabdi siin? Asirraa baatee jirti asin galtuu maarraa guyyuu dhuftee gaafattaa naan jetti. Gwaasi qofaa miti nama iyyuu nukkuma jechu jirani. Ijoolleen tanya takka ni dhufteemi. Asuma dhufte ijoolleen injirtu. Isin nu bira injirtu bar turte deemte yaaniin. Turte deemte eessa turte deemte bira achi galu jirta. Biraan galu jira deemee maalumaan dura balleessa isaan kana dura ammaa dura balleessa. Yaa boo ilma namaa kana jimee garuu alhamdulillah rabbiif galannee haa ga'u. Garuu hanga rabbii wajjin jirreef rabbii wajjin jira isaan san. Wajjin jiru. Hanguma rabbii wajjin. Waan kophaa isaanii jiranii waa takka goruu hin danda'an. Hayi. Qabuuti alhamdulillah garuu hanga rabbii wajjin jirreefu. Rabbiif galannee haa ga'u addeen. Nuti si barbaada achitti deemna malee wayii isaan biratti achitti deemna. Inshallah rabbi jigaa khalaas amma akkami nin deema galgala inshallah. Maaliif deema? Guyyaa biraatiin dhufa. Amma laanu miila manarra baasu dhufte malee egaa. Walleenuu amma na bira hin dhufneessa. Moosoo baraa deemtu osin gaggorte. Laa kattiin deemu isin maal laala jee manaa beetiin. Tanuma keessa osoon karaa deemu waa yaadaddeef keessatti. Waa yaadaddeetiin dhiiga. Guma na bira keessa bilbiltee niin dhufa naan jette haa dhufuuf hin deemu. Waa yaadaddee kanaa fardii waan fardii ajaa'iba tana. Dhiiroo akkamii. Fardii wanni fardii ati yaadatte tun fardii maali mee naa hime. Yaa waan ajaa'ibaatu waan himuun taane. Maaliif himuun waan namatti himuun taane. Silaa yaa geeleetti. Geelee ofiitti ittiin himatanii. Silaa sottiin hima garuu himuun taatu. Waan himuun taane waan himuun taane. Himuun taatu bakka nin deema. Geeleen gaa waliin dhoosite walleenuu amatu manga kanatti jijjiiramtee isaa yaadu. Nin deema sitti hima baruun dhufee sitti hima. Khalaas taa'iree waa nyaattee akkasitti deemta. Laa nin deema khalaas bakka nin deema inshallah. Taa'iree. Nin deebi'a inshallah. Duba haasawni haasan quufiin deemta yoom deebita iyyee. Laa nin deebi'a guyyaa biraatiin dhufa inshallah rabbisi. Maali guyyaa biraa isaa dhufta khalaas sanaan dhufaare. Khalaas ati dhuftullee ni dandeessa. Anumaa dhufaa waan sin dararu. Maali kanaa waayee. Sin dararu ni dhufa. Nama ammaa osoo hanganatti ni deema jiru kan akkam. Ni dhufa. Ni dhufa inshallah ni dhufa. Wayyee isaa dhufta gootu allaanu duraanuu miiluma narra baasa dhufte iyyee mana deemtee yaala. Ni dhufa. Miila narra baasuudhaaf akkamii akka maal gootaa ugaa miila narra baasuu hin fadhaan. Ni dhufaan jeebal guyyaa biraatiin amma gaa namni amata wajji ture. Amma seenaa guniin deema jiru. Aarraa na bira ooltee na bira bulteetti deemtaan jechuu jira. Amma ka'ee deema. Bulu ni dhufaan jee ni dhufa. Ajaa'iba qabdi akkam. Akkamitti? Hai walleen uummata hojii galtu sun si jijjiireetis. Uummanni hojii galtu sun listii qaba. Uummata hojii galtu sun si jijjiire malee asi duraan akkanaa miti ree. Isaa barwaan jaaladha. Uummata sana ni jaalladha ni fada. Isinillee ni fada. Nama saraan si jijjiirullee hin qabu. Garuu dhiisina ni dhufaan jedhe guyyaa biraa ni dhufaan. Isaanillee ni feetaa anas ni feetaa. Way. Yaa boogeeleen tiituun ni maraatteen isaa maal taate saatarra? Ni dhufa jaalladha. Isaanis ni fadhaa isaanis maarree ni ta'a. Asumatti waan biraa haasoo way ajaa'ibumaan na qabate akkam. Hai. Inshallah ni dhufa galgala iftaan ni dhufa. Ni dhufta? Galgala iftaan. Dhugaadhaan ni dhufta? Ni dhufa. Dhufuu baannaan immoo gaa? Ni dhufa. Kalaas gaa wilii anaafsi. Ni na bira dhuftee ammaa sana bira bultee ooltee guyyaa hangaa yaada si bahu na bira teessa. Ni dhufa. Hangaa yaada si bahu. Ni dhufa. Takkanaa dhufaa wawulee gamana sangal dhumani duraan asirra baate jaanii na organimi. Ana mana si dhufooti dhufu baate. Laa ni dhufa. Ana dhufa. Ayaan sin dararu ni dhufa. Sin dararu maali nama ammoo seenee ka'eetiin hin deemu yookaanatu nama sin dararu namaan jaa. Laa sin dararu garuu sin dararu. Maal nan dararree miti deemee. Naa arsitti nuyi. Yaadde ijoolleen nama jirta qaaqoon fayyuma qabanisa. Nama jiran Allah. Yaadde ijoollee tan yaadde barisaa barra fayyuma qaban. Namni nama yaadde nama bira oolee bulee yaada nama bahee deema malee ammoo seenee amata meeqa keessa atuu har'a mul'atte. Ammoo seenta guniin deema maareedha zoon karaa deemuti waan fardii takka yaadadde guu jettu akkam. Kanaas waan fardiiti yaadadde. Ayyee bakkoon qabu. Kunuuti gaata akkanaati daawwattoota furdottoota keenya har'a gaageeleen diitaa ammata meeqa dhabamte tanii namni siin jechuu jiru sun
Kunoo gaamuma dhuftee osseentee Khalaas ni hogguu duraa bilbilteeti. Ni deema ni dhufa bar. Ni dhufta? Ni dhufa. Siin gaggeessaare. Mana gaggeessa. Akkasitti hin deebinetti si gaggeessa akkasaana. Laa ni dhufa ni dhufa. Laa kaasiin gaggeessa bara haggaati haalaas makiinaa hordoota akkattiin si gaggeessa. Laa lakkii sindara roonni. Laa. Mangisti biyya sindara taa'e. Maaliif hin ta'a? Way ani tubban nama guddaa miti maaliif hin ta'a? Taa'e isin dararu. Way nama guddaa rakkaa himee mala sii gale. Laa. Taa'e. Nin deebi'a. Yoom deebisa duuba? Nin deebi'a guyyaa biraatti nin deebi'a. Yoom? Nin deebi'a. Amma borsiin eegaga. Nana eegin nin dhufa jee bar nin dhufa. Duhaay maaliif sin eenyere? Laa nin dhufa nana eegin qaatee maaliif alma if maratti nin dawwala nu gisee nin dhufa jee tamam. Aan manatti hin dhufa gaati dabaluu baattus. Manatti dhufeetini ati dhufu waannaan anatu mana si dhufa guutu akka gaafa duraan akkasii naan jaanii mana namaatti naan jaanii amma mana jirtochoota dhufu baatte anas si dhufu. Oromia ansinin bona Oromia biyya seenaa